ililli mana kana gabbaate ililli mana arabaa kana gabbaate baarii jaartii taatu jirtu. Manni duraanuu kadheete baarra xabbasteeme manni duraanuu kadheete baarra xabbaste keessi yeroo teesse waan feeteetteen keessi yeroo teesse zaaka arrallee siin kabajam siin jaaladhaasi hantu tokkollee akkaan siin qabne qofa beeka. Bagana jaalatti bagana kabaj. Allah jenna. Seere jaarsa koo waliin nu qabu malee ilaaqaa waliin qabnu ammaa hojii naaf ta'u nu fiddu hin jirtu sin jette garaa keessaa naan fayyine amma ati dhiifama naan goone seere baarummaan kunu narraa hafu. Fadii akkanatti aartee akka haaranii mukaan darbanii waash dallaba jette Oromoon akkanatti naarini aara kanaas buufatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattoota hordoftoota keenya qaqqaalii gaarii yoo yaa harka fuune daawwattoota keenya kan fagoo kan dhiyoo kan biyya keessaa kan biyya alaa akkasumatti salaamtaan teenya to'annee irraa burqite bakka jirtan isin haa geessu isin jechaa arraas walitti deebine guyyaa muraasa booda walitti jechaane maalin dhufte jechuun keessan dholamu arra wanni dhufneen waan ajaa'ibaati wanni ajaa'ibaa maal jechuun keessan dholamu wanni ajaa'ibaa irraan tana ililliin qaaliin gaariin arra waan addaa mul'iste isiif gammachuudha rabbi haa godhuuf jecha maal jechuun keessan dholamu ililliin Fatiyaa Haadhaamzaa dhiifamaan gaafadhaa jetteeti waadaa isinii galtee turte. Waadaa isinii galte san arra mirkaneessuuf miidiyaa irra as baate. Maaliif arra waan fedhee yoo ta'e ililliin waa hedduu balleessite. Fatiyaa itti balleessite. Fatiyaa akka namni hin goone goote sanumaa waliin diibitee dhiifamaan gaafadhaa isinii jettee waadaa isinii galtee turte daawwattoota hordoftoota. Asirratti isinis mee komantii irra nu barreessanii wanni kun ni tahaa moo hin tahu karaan isiin arra dhiifama itti gaafattu kun karaa heera qabeessaati moo seera qabeessaati moo maali komantii irratti nu barreessan. Kanaaf waan ta'eef ililliin arrallee tuffii Haadhaamzaa jiruun jirtu. Miilaan irra deemuuf kopheen irra deemuuf mirga qabda carraa keetti sii godhe kana guutuu godhuuf carraa keetti sii godhe. Maaliif waan nama homattu miti waan if homattu miti nam tokkollee homattu jechuudha. Maaliif kana jee arraan tana Fatiyaan rabbiin nagayaan mana si galche ilmaan si keessa deebise. Kana waan ta'eef ati akka heeratti akka seeratti wanni isin jechaa ture Fatiyaa qofatti hin balleessine maatii baarsuuf yaan cufatti balleessitee isin jee. Kana waan ta'eef ati arra deemteeti mana arabaarraa gabbahuu na dhoorkanii madaamiti yaa wajjinii wallolee maayita Oromoon beektaa ililli bakka garaan jiru miilaan nama geessaa jette. Kana waan ta'eef ati mana arabaa kana kontiraataan dheexxe moo biyyarraa xalabatanii kontiraataan si fidan moo maaliif bahuu hin dandeenye? Akka heeratti akka seeraatti akkatti dhageenye nama tokko nama kontiraataan biyyarraa kaasanii ilaalsii fidanii hanga kontiraanni isaa san dhumuu seelee mana sanarraa gadi hin bahu akka heerattis akkatti walii galanii as dhufanii as fidaniis. Kanaafuu ati biyya tana keessa jirta. Mana kana gaa rifaatuudhaan seelee karaa itti baatu wallaalte moo seelee kontiraataan biyyarraa si fidan moo maali naan galle. Kana waan ta'eef ati arra as deebitee xuxxuuxee ilaaluudhaaf Fatiyaa Haadhaamzaa bilbilaan bilbiltee siin jaaladhaa akkanaafati garaa wali fayyinee
wajji jiraannu fedhaa. Ammoon yoo ati garaa keessaa naan fayyine amma ati dhiifama naan goone siree baarummaan kunu narraa hafu firraa hin bahaadha. Amma irraa ciisiitu ifiif kanne kana maaltu fakkaatame ati akkini siin jee atiin tun wanni siin jechaa jirtu haatamsaa yaa obbaliitti naafiti siree jaarsa koo waliin nu qabu malee ilaaqaa walii qabnu amma hojii naafite waliin nu fiddu hin jirtu siin jette dhugaatiiti. Kana waan ta'eef ati arraan tana bakka silaa haatee manguddoo bakka dantaa fi abbaa jala qofee firra qabaatte Oromoon. Kanaafuu dantaa ta'e to'annoo kun siitu waan balleessitu tolchuuf yaalii godhu jira. Kanaafuu ammaas Fatiyaan manguddoo walii qabdee siree dhiifama si haa gaafattu. Akkas jechaa jirta. Maaliif ati deemtee dararamtee itti rakkattee yoo baay'ee taatee itti baastee siree manguddoo barbaachisoon walii qabattee ilmi namaa kun dhugaadha. Namni hin balleessan hin jiru. Ni balleessa. Ammoo maal jette Oromoon ni beektaa? Namni tolchuu beeku haa balleessuu jette. Kanaaf ati eega ni tolchaa yaalii godhu jiraatti. Siree akkanaatti akka itti nama tolchan akka itti nama araarsan akkana mana arabaa teesse dalagachaa raaheeffachaa baar keetee hojii olii bilbilachaa siree baar keetee hojii raaheeffachaa siree Fatiyaa mee akka isin jirtu laala jechuudhaaf xuxxuudhaaf bilbila jijjiirrattee akka isin sin beeynetti. Kanaafuu ililli wanni akkanaa kun sirraan eegamu ani akka nam tokkotti gorsaan seeqanna. Gorsiin seeqannu maali? Manguddoo irra laffe jala laffe siree madaamii teetiin guyyaa tokkoof siree hayyama siif naqanitti dirqama keeti haya yoo hayyama madaamiin hayyama siin kanne akkamitti baarii hojii jiraachuu dandeessa? Akkamitti baarii hojii jiraachuu dandeessa fuulduraaf? Kana waan sababan taane sababan godhatin. Kanaafuu haadhaam zaararfachuu barbaadda. Yoo ati gabboo hin dandeenye baaruma Sofiyaaniin siree manguddoo nama isiin kabaju ni beekanini isaan ammallee karaarraan sakhaayan siree akka ati taaten taanu. Kana waan ta'eef nama isiin kabaju ni beekanni. Kanaafuu nama san naa qopheessi jenniti siree jaarsa kiyyaafiin gabboo deema hayyama naa kanna jee dirqama keeti. Yoommoon siin kan hojaan dalagaa sanuuf nyaan isaa baatu dalagaa si baasa mooti maatii keetti hojjeedutti nagee ta'uu si baasa. Ati makkaan laalee harkutti maal filatte ni beektaa? Dalagaa dharra filatte. Nama nagee qabutu dalagata. Kanaafuu ani wanni isin jiru ammallee gorsisumaaf hin kanna. Karaa irra takka buutu akka haadhaamzaa itti araarfattu. Kanaaf wanni gootu mana arabaarraa gabbee baarii naa qopheessee manguddoo yoo nama nagee barbaadu taate. Kanaafuu ani wanni isin jechuu barbaadu ammaas xuxxuxee nama laalaalin baga nagee hangalte haadhee hamzaa mana see keessatti ammaasis inumaatu hin qaanfattu. Namoo assalaamu alaikum waalaikum salaam waliin jee qulfii isaa takkitti qoqqollofatee akkasitti nagaan jiraachuu jetta. Ammallee kajeella qabda haadha hamzaatti hojii mooraa mana tokko keessa shuggaa tokko keessa hojii galu kajeella qabda. Kanaafuu dura namni farda dirree biteeti farda bita. Ati osoo waan takkaa'u hin binne siree rooba keessa dhukkee kaasu jirta. Kanaafuu ani wanni isin jiru akka nama tokkotti gabbu'i mana arabaarraa bahe eegana gara barbaaddi mana arabaarraa gabbee maallaqa siif fide malee maalinni siif fidu. Ammoon wanni irra sii gaarii siree maatii teeti yoo araarfachuu feete yoo hanjamaaf ilkeedhaan rigachuuf yoo hin ta'in. Kanaafuu ani wanni isin jiru as deebi manguddoodhaan bilbilaan miti manguddoodhaan manguddoo xarbadhu
manguddoo barbaaddadhu manguddoo jajjabduu isii lafa qabuu dandeessu. Dhugaa namni balleessi hin jiru ni balleessa namni maa ammoo balleessee eega beekte booda ati wanni godhuu qabdu deemtee manguddoo barbaaddee seelee bakka isiin jirtutti miilarra kuftee seelee isii araarfachuun si qabdi. Isii qofaa miti ayyaani saba keessatti tumamte haafizaadha kan saba keessatti tumamte. Kanaafuu isaan kana cufaa walitti naa qabaa jetteen yaamte seelee araarfachuun kun si qabdi. Ammoon haadha Hamzaa waniin si dhaabbati galatoomne ulfaadhu ammallee gidee isiin si bilbilte jecha quufaa deebsaa quufaa kana ta'eef dhiifama si godhe jetteen. Kanaafuu halaaluma narraa jiraadhooti dhiifama si godhe wanni irraa barbaaddu maalii jetteen galatoomne ammoon akka goosuu himuuti isii tana. Idilliin waadaa haa galtu maaliif akka Fatiyaa seelee akka isii miilarraa dhiixee seelee akka isii ruuddoo beetee ijoollee isii cinatti qabdee seelee wajjin mush isii bira jiraachuu miti guyyaa tokkichaa dhufsan akka ajaa'ibatti si kaddamtee seelee akka ati haadha Hamzaa ta isii ruuddoo taate amma isii dura bultii Baar Sufyaanaa wajjin qabdu akka isiin beektu seelee akkasitti waan kana tarkaanfirra fuutee seelee yoo isiin yoo araaramteefillee araarame maaliif rabbi birattillee haraame. Kanaafuu nagaan fagootti irraa haa jiraattu dhiifama jetteen araaramte ammoon isiin wanni isiin jettu dhiifama naa gootee garaa sii xaliilaa dhuga garaa kee xaliila ammoon namni gaafaa nama diree eegeen naman ho'isu. Kana waan ta'eef illi dhugaa siimaan akkana gaafaa nama dirtee eegeen nama ho'isuu dhiisi. Nama araarsu feeta dirree bal'oo karaa guutuudhaan dhaqi. Manni duraanuu kadheexee baarra xabbasteeme manni duraanuu kadheexee baarra xabbaste. Keessi dura teessee waan feeteetteen keessi dura teessee zaachaa kaatteef. Kanaafuu ani wanni isin jiru bileetii qaali mana arabaa teessee achirraa bilbila shari'aa jijjiirtee seelee mataa nama dhukkubsin nagee barbaannaan ati seelee karaa guutuudhaan as kottu achi boodamoon waan Fatiyaan sin jettu seelee dhibbarraa dhibbatti ni qeebalta. Kanaafuu ani dhaamsa gama kiyyaati wanni si dhaamu laal namni karaa sobaan dabaran deebii nama dhibaa itti Oromoon. Ati sobaan dabartee deebiin si dhibdi. Kanaafuu akka itti deebitu san mala dhawadhoo mana arabaa teessee madaamiin tiyyee diddee madaamiin tiyyee maal goote hayi mana arabaa akka teessuufi baarta fuudhe. Misa ittifaaqa siifannee akka itti walii galtan mana arabaa taasisa Fatiyaan garaa guba jechuudha. Misa fuunii fi fuudhaaf heerumna keessan kunuu kijiba. Filma irra dalagu jirtan moo maali? Naafuun galle akkaati amma haala itti keessa jirtu kanatti. Kanaafuu mana arabaa teessee gabba hunda dhoorkanii bilbilaanii dhiifama gaafadhaa. Kun jechuun seera tuffiidha. Kana waan ta'eef ani wanni isin jechuu barbaadu gabaabdumatti seera isii Fatiyaa haadha Hamzaa araarfachuu feeta gabbuu dalagaarra heera seeraan safuu qabna. Kanaafuu karaa guutiitti deemi manguddoo fudhadhu miila sirra qofi. Yoo san hin taane immoo mana arabaa teessee fuunummaan sii fi Baar Sufyaan kun heerumaa fi fuunii keessan kunu akka waan filima Fatiyaa tana garaa gubuudhaaf filma irra dalagu jiru na fakkaataman mirkaneessaa fuunii keessan mirkanaawaa taanaan akkasitti as deebi'iti karaa heera qabeessaan seera qabeessaan as deebi'iti waan godhuu qabdu waan balleessite akka tolchuu qabdu irratti yaalii godhe. Kanaafuu ani wanni isin jiru dhaamsa gama kiyyaa kana ililli if kabaji daawwattoota kiyya yoo dongores na uffalchaa na gorfadhaa komentii irratti nu barreessaa ililli karaa isin deemu jirtu kun karaa heera qabu moo karaa seera qabu moo itti goofachi jirtu moo kana walumaan agarra insha Allah hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.